Asham, 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 asham. Ay, asham, ay, asham, ay, asham. Akkami jirtan, akkami jirtan, akkami jirtan, eessa jirtan, maali jirtan? Way uummata Oromoo qashti. Akkami mee? Naguma isin. Nagayuma qabdanii, fayyuma qabdanii. Akkami jirtan mee isin? Naguma. Oromoo sabni koo dhiiraa dhalanii harka fuune shamaa walii galanii dargaggoo shamarran hawwan manguddoo bakka nu jiraatan jiru nu manguddoo. Baga nagaan dhuftanii arra sagantaa keenya haala yeroo juurratti yaada kennachuu dhufne mee yaada keenya kana share godha invite godha sheeni dhufee sheeni keenya kan torbaanitti eeggannu dhufee kuno TikTok irra dhufee Facebook irra dhufee maal irra YouTube irra dhufee YouTube keenya kanaas ichumaan gaseena link irra isinii kaa'e miidiyaa guddaa godhuu deemna isiniin jedheera subscribe godhaa gaa shinnigaa shawjaa maal isa harki keessan fayyaa harkatu jenne du'aa gooneemi way maasha Allah akkana share godhaa walii dabarsa waa takka isinin godhu harki keessan isinin dhukkubiniin je warri share gootan akkana la du'aan sheekhaa lafan buutu ni beeytanii laferra buuti lafan buutu teenya laferra buuti ija warri keenya abo me warri sheekha yaaddan ililli way me hay akkana la ililli akkatti olara akkanatti la sagalee ol kaasee kana olli ni yaadiro sagaleen ol kaatee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا غان دفتن hundi keechanu bagana gaan duftan me walii daddabarsa sheeni dhufee sheeni Facebook dhufee live dhufee ja walii daddabarsa ayye khuni video lala itti seenna irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kanneen salaamtaa kiyyaan jenne obboleeyyan kiyya waaqeeffataa kiristaanaa hundi keessanuu yooyyaa isiniin jenne hundi keessanuu yooyyaa isiniin jenne baga nagaan dhuftanii share godhaa invite godhaa YouTube keenya kana shinnigaa shawjaa gaseena gartee subscribe godhaa gaa harka keessan fayyaa harkatu subscribe godhaa rabbii fi oromoo wanti qoon gaafatan jaa kitaabul jisbisi gale miliyoona hanga ankuma dhibbaa wanti qotiqqootan isin gaafadhu si gale miliyoona 10 million 60 million እንደዛ ነው ሲገለ ሃይ ሰንቱ ይስመዳለ ማለት ሚሊዮና ተከ ሚሊዮን ለማ ሃይ ኦሮሞት ይመዳሉ አየ አኩመ ቤከሙጋ ጅዱ ተና ሰገንታን ከኛ ከነረት ይይፈቴ ገርቴ ማፊያ ልቡ ነማ ባፍቱ ዲገ ነማ ዱይዱ ገርቴ ጎሮተን ወያኔ ሌንጂያሜ ፒፒ ዳ ሌንጂያሜ ergamtoota PPdha saaxiluudha jechuudha si gale sanuufu waan kana itti milkoonee jira jechuudha waan oromoon amata sadii sheekii qeensii si gale manguddoo hundi iyyee dadhabe leenci sabaa leenci dhugaa horma dhugaaf booratu biyyeen jambuutu jan oromoon ogeemamaayitu خرمي دوغا وغيدفو جوين غويا سدي
3 day jetti faranjiin alharb 3 day guyyaa sadii qofatti barbadeessee sigal bakka hin jirre godhee jechuudha yeroo mara gartee gaarri kijibaan jaarame guddaa fakkaata guddaa waan namni diiguu hin dandeenye wayyoo kana buutan funyaan isin caccabaa ni daakamtan ni salphattan ni xiqqaattan osoo namni juuti warri haqaa ugiitti bu'e akkuma bishaaniiti jechuudha cubbuun tun akkanuma dhuftee isinitti fakkaatiin jara keenya namoonni gariin amma ijoollee biyya arabaa wal fixaa maarree biyya arabaa wal fixaa lakki an akkasitti yaadu garuu ijoollee tana duuba maastarmaayindii guddaa jira warra dur gartee saabaa'oodhaan injifannoo labsee makiinaa hangana boojine khilaash kakkoobii hangana boojine bireenii hangana boojine maarree boojine wayitti hireen lafatti nafnee jee gartee warra qabsoo nu jibbisiisan ni yaadattan injifannoo soba wayasin mana gubnee adaadoti yatakka faatan lubbuun jirtu ta'ammallee horu jirtu bar ilmaan qabdi gurbaan amma isiin dhiyootan dhalte maqaan Muusaa jedhanii sigale sanfa ajjeesan sigale namitti fayyaa qabdu ta'uru jirtuun siin jeebar saabaa'oodhaan kana godhuu turanii jechu kana gartee ummanni oromoon oduma malee afaan malee gatiin qabdu way nurraa dhiisaa jedhanii saabaa'oodhaan akka qabsoo oromoo gabbuusan akka qabsoo oromoo tuffachiisan akka qabsoo oromoo namni tuffatu godhanii jibbu abdiirraa muratu godhaa turanii jechuudha eenyuun hoogganamti Geetaachoo Asaffaatiin hoogganamuu turtee jechuudha sigale tana sigale mormiin takka hin jiru jechuudha amma ijoolleen tun eenyuun hoogganamti namni kun ozoon mukhawduu waliin fitin dura waajjira pirezidaantiitii rakkoon kaatee ejeetumaan viidiyoo kiyya Oromiyaa Yuunaayitid mucaan jiru haa galatoomu viidiyoo kiyya guutuu harkaa qaba isa jala seentanii ilaaluu dandeessan wanni kun Minisootarraa namni lama dhaqee alaatu aangorraa si buusuu deema jedhaniiti doofaa wadala Abiyyi kanatti Shimallis jaamu kanatti dubbatanii sababa caaltuu isaaniitiin guyyaa wajjiin isinii himan nuti si wajji jirraa jedhaniiti Harargee keessa gosa naqanii ijeetumaan isinii himuu ture wanni waajjira pirezidaantirraa kaatee haga gaara Suudii dhuftee muka nama waliin naysiifte isin hin galu dursa gosaa wal qooduun gandaa wal qooduun abaluutu bar kiyyachi jira maarreen kiyyachi jira miitirkishoon kiyyachi jiraan dura biyyarraa kaatee jechuudha summii gartee ilmaan Geetaachoo Asaffaa warri Daawit Ibsaatiin hoogganamu biyya alaa tanatti hoogganuu turan ilmaan Kamaal Galchoo ilmaan Maarree ilmaan Galaasaa Jilboo ilmaan Hailuu Gonfaa jedhanii gartee asii wal qoodu turan biyya fuudhanii galanii jechuudha wanni sun teeyseeti gartee dhadhaa baatee waajjira pirezidaantirraa kaate dursa Harargee gosummaa akka raqa jibbitu Harargee addunyaa guutuuf tokkummaa labsite Harargee addunyaa guutuu oromummaa barsiifte tana gartee ati ala ati anniyya ati maarree ati miti warra TikTok jala dhaqalakkaa wagaa bar akka as sahabaan gartee akka sahabaan nabii maqaa beekanii sheekan jarri kun gosatan maarreerraa dhufee girgiddarraa dhufee gadaarraa dhufee dhagarraa dhufee tokko wal beekan ani hin beeku si galee akkasii wal qooduu eega kana wal qoochisan booda Oromoo tana tokkummaa isii caccabsuu seenan naannoo seena qabeetti takka fuudhanii naannoo biroo jala galchuu fakkeenyaaf amma madda walaabuu fuudhanii Boorana Bahaa jala galchuu angaafasiin gabbee isinitti ishe tokkummaa keenya caccabsuu jiranii Boorana jala galtuus Gujii jala galtuus maddi walaabuu madda walaabuuti sigale ilmaan Mililik ya Mililik zariin
gartee seenaa Oromollee aadaa Oromollee safuu Oromollee jijjiiruu hin dandeessuu jee gaafa isinitti tokkummaa keenya caccabsuu seenanii jechuudha. Erga tokkummaa keenya caccabsan eega gosaan nama jaaran wanta deebisan naannoo deebisan. Duusa maal godhan ummata qabsaa'ota kana waliin dhawanii jechuudha. Walloo fi Arsii fi Harargee jechuun ummata qabsaa'ota ummata gartee haga irratti qawween isaanii lafa gadi hin taa'inii jechuudha. Oromoonni guutuun qabsaa'ota sigalee bakki qabsoon akka gaariitti Minilik gaafa dhufe waa Walloo godhee isin hundi ni beektan. Ummata walii dhimmamu, ummata walii hadoodu, ummata yoo Walloo hokkole Wallaggi boohu, yoo Wallaggi boohee Arsiin gadoodu, yoo Arsiin gadoodee Harargeen shimala fudhatee gabbahu akka waliin dirmanne eenyu dhaawame Walloo dhaawame eenyu dhaawame Arsii dhaawame eenyu dhaawame Harargee dhaawame Hararguma keessa eenyu dhaawame Alaa dhaawame eenyu dhaawame Kuraa Gulaanii dhaawame akka namni waliin rifan sigale akkas godhanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya waan kana safaaxaan seehina waan biyya Araba deemu jiru kana waan xixiqqoon seehina sigale bar shamarran aggaaroo kan nuti jaalalaan beenu hundaatu gabbee lololabsu seeni bar Guraagee fi shamarran aggaaroo Guraagee nuti dalaga beena naggadachuu shaqata sii daldalachuu dubri aggaaroo immoo jaalalaan beena jara kana lamaaniitu bar gabbee lololabse Guraageen lololabsiteeti abiyyi dura dhaabbachuu turte hiriira baateen garreesse bara ajaa'ibaa keessa jirra beekan sigale bara ajaa'ibaa keessa jirra jechuudha. So erga kana godhan eega Oromoo tokkummaa sii caccabsan warri gartee Oromummaa tana akkan dagaayne akkan injifanne barbaadu warri duraan ABO keessa taa'ee an qabsaa'ota ammaan reeda an akkana an miixirqishoodha jee gartee gogaa sabboonummaa uffachuu ture amma carraa harkatee jechuudha. Amma numaatu mootummicha humna qabu kagartee biyya harkaa qabu ka baankii fi taankii harkaa qabu harkateeti muur Oromoo tana diiguu eegale. Fakkeenyaaf Sakkareeyyaa waan godhuu ture ni yaadattan sigale. Sadarkaa gartee ibsa baasuu billawa kee galka deebisi billawa kee galkaa baasi sadarkaa ju'utti gahee jechuudha. Kun hundi maali dadhabina keenya beekadha. Jalqabarraa inni isinii kaasuu jira beekadha. Waan arra dubbiin Suudii tun gabbaateef hin siimu jira. Erga Oromoo kana godhanii booda sadarkaa numaatu hattuun goota taatu keessa dhufne jechuudha. Haanuwaatu abaluu keenyaa bar abaluu keenyaa akkana nuu ta'u abaluu keenyaa miixirqishoo haanuu ta'u adeeroo annamni hannaarra deeggaru nama kiyyaa miti sigale ayyoonni hattuu ta'e dursa Harargeen ka abbuta haanuwaatu jechuu dura lakki ka nu keessaa baate maqaa Harargellee nyaatta maqaa keenyaan hatu ajjeesu saamuu sirraa fafayyattee dursa tana dura dhaabbattuutu Harargee qulqullu malee haay keenyaa bar haanuwaatu tajettu sun ergamtuu diinaati jechuudha. Arsii keessattis akkasuma sigale arsii keessattis abaluu kiyya naati bar ati maarreedha ati miixirqishoodha tajettu sanumaa jechuudha. Saniifuu ummanni keenya eega gandummaan adda baasan booda maal godhan lola idduun labsanii jechuudha. Osoo lola idduutti labsin gaangistaroonni kun maal godhuu ture shamarran Oromoo kadachii gurguree miskiina Oromoo kadachii gurguree haati sii boruun irraa jijjiira yaaboo mucaan kiyya fuyyoochina dhaqe intalti tiyyatu yoochina dhaqe qorqorroon irra jaartii mana citaa keessaa na baaftii way mee rabbiin gartee bishaan baaraa kanarra na haa ceesisu jettee qurxummii kasitti ajooytu san bishaan baaraa isiin turre cee ragaan isin isii galee ani ichirraa hunda'e ajaa sanirra gartee haqqisaa rakkachaa durriyyeen si taphachaa fuula si tufa akasin geenye hundi mataa qaqqabattee dhufte ka dhufe kana taa'anii asitti adda fudhatanii jechuudha obboleeyyan kiyya.
namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi namni hanganni abaluufi jedhe dallaalli ummata Oromoo da fudhachuu ture. Kun gartee haga dallaala Liibiyaa nama geessutti warra Adaamaa taa'u jiru, warra Finfinnee taa'u jiru, warra dachii nama gurgursiisee nama gartee Adaamarraa fe'ee Finfinnee dabarsee Finfinneedhaan naannoo Amaaraa keessaan Suudaaniin kara Liibiyaa dabarsee dachii ummata gurgursiisu jiru. Takka takkaan qabeenyi keessan warri gaara Suudii keessa jirtanis warri hashiisha gurgurtanis warri bar waa hedduu qophaa'u jira. Takka takkaan qabeenyi keessan eessa dhalattan amma oggii jaawar iddoon dhaloota isaa eessa maqaan isaa hadhugaa eenyu maarree oggii wallaalaan gariin ohoho barakkana jee jaawarii jeetti itti ilaa hanga ganda inni dhalatetti namni kun dur re'ee takka qabamoo loon tokko qabamoo sa'a tokko qabaa qorachuu jiranii jechuudha. Yoo arra qorqorroo qabaate yoo arra makiinaa qabaate yoo arra bajaaji qabaate sigale maaliin akka bajaaji san bite maaliin akka Isuuzii san bite maaliin akka Obaamaa san bite ganaa qoratamtee gabba'uu deemte. Hoggi namni maqaa dhugaa keetii iddoo dhaloota keetii aanaatti dhalatte godina kee gadda kee oggii si gaafatu ati bakka akkafanitti way jaawar akkana jee bara ho hajjetta sigale. Wallaalaan gartee ibidda isa gubu jiru taa'etti qoflaa jedha sigale. Taa'etti qof. Ibidda si qabachuu jiru fi qoflu jirta jechuudha. Tan ammaas arkuuf teessa. Sigale. Lola hin xumurre hin jalqabnu nuti. Gareen Jawaar Mohammad Jaamtu tun lola hin xumurre hin jalqabdu. So jarri kun ilmaan Oromoo kan adda fudhateeti gartee numaatu akka waan abbaa ta'e tokkicha hin qabne akka waan buuti cafaqaa jechuudha. Haga maallayni bu'uufitti cafaqaa jechuudha. Sagalee inni cafaqu kana rikoordi godhee gandatti ergu kun Finfinnee ta'a, kun Adaama ta'a, kun Dirre Dhawaa ta'a, kun Harar ta'a, kun Shaashamannee ta'a, kun Khamisee ta'a, kun gartee Naqamtee ta'a, kun gartee Muyyaalee Booranaa ta'a jechuudha. Adda walii hiranii bar naannoo Oromiyaa guuturra biyya Itoophiyaa guuturraa waan namni seenuuf ilaa hanga Gondaritti caasaa tarrifatanii taa'u turanii jechuudha. Amma warra Isuuzii hogginaan kalee qabeenya isaanii qorachuu jirra jee katabu nama tokkicha ka gaara keessa taa'u hoggii suuraa isaanitti ergan nama takkaa paastaa mitiitii gartee shuumoo nyaateen fakkaanne goggogaa gartee akka qunxurroo sheexaanaa fakkaatu kanaatu Isuuzii 8 qabaa bar sheekha kunnaan jedha biyya. Amanuun dadhabe. Mana isaa hoggii suuraa kaasanii natti erga G+3 kana mana ajaa'ibaatiin siin bar yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu namicha kana. Sigale. Yoo isachi ilaalte nyaanni sitti hin tolu inni gaara Yaman keessa ta'a. Goggogee bar. Sigale. Yoo kana dirte bar lilmeen dirte dhiiga namni kun ni dhiigaa jettee yaaddaa jechuudha hidda ta'ee. Kataa'u kana bar sheekha qabeenya nama kanaa safaata seete bar hangana bajaajii hangana ilma adeera isaati obboleessa isaati Isuuzii hangana minaamination sigale hangana buusee jira barsiin jedhu waa hedduutu gayyaa jira kana hunda maaliin harkatee jechu gogogaan kun ilmaan miskiinaa kana gaara keessa taa'eeti gurguruu ture cafaquu ture kammoo cafaqee warraa dhabe shamarran yoo taate fuudheeti barnumaatu li'annahu araba kana geessa siin jedha. Araba kana wajji walii galeeti dubbii ajaa'iba dhaga'u teessan. Araba kana wajji walii galeeti miciyyoon numa dalaydi nyaattee dhuydi malee baatiin hoggi geesse akkaawuntii isin deema sitti fakkaati. Haadha gartee horii gurgurtee dachii gurguree abbaa dachii gurguree sigale nama kana ergee maallayni akkaawuntii kana deema si fakkaatte akkaawuntii dallaalticha kanaa deema amata meeqa isaa dalaysiifata bar distii tana harkifteeti distii afooshaa ta haga arabni gaani beeytanii tokkootu re'ee kophaa fixa
سيجل intalti oromootun amata meeqa namicha dallaaltichaa kana nyaachifte amma namoonni gariin seenaa dur garbii gurguramu abbaa jifarfaa maarree gurguree miitirkishu waan akka siyaasa namni oromoo amma gurguramaa jira 2026 keessa 21st century keessa oromoon akkasin namaa dalayde hay mee angaafiin isinirraa qaba maaliif Haile Sillaasee homattamee naa himu Haile Sillaaseenis ilaa gaara mul'atarraa wallaggarraa hanga wallotti dalaysiifateeti kasi fidachiifachuu ture diinni nuti homannu sun diinni hoggii oromoo kakaafnu fakkeenya fudhannu sun oromoo dachii qochisiiseeti sigale waa xiqqishorraa hambisee fi irra guddaa ifi fudhachuu ture isin bar intala oromoo ama 3 ama 4 ama 5 sigale dalaysiiftanii huccuurraan bittanii fi bara Haile Sillaaseen huccuu bituuf ture bar waan ilmaan isaanii nyaachifatanuurraa hambisuuf ture bar mee sirna keessani mooyaa maafiyaa sirna Haile Sillaasee turre bada Haile Sillaaseen amma yoo kuntaala diidam arkatte kuntaala afurii fi kana ilmaan keetii hambifadhu jeeti kudha jaafaa ol fe'ataa jechuudha isin bar yoo isin riyaala kuma tokko arkatte kuma tokkichaa guutuu saabunaa tan qaamaan dhiqattu paantiin maallaqa guddaa ho'i paantiin fibbittu saabunaa kan qaamaan dhiqattu osoo irraan hambifneefi akkasitti dippoosit godhattanii bar mee isinii fi sirni Minilik sirni Haile Sillaasee sirni Abiyyi maalinatti tanaafi nuti bar maafiyaa ilmaan Abiyyi wanni isiniin jennuuf tanaaf sigale akkasitti dalaysiifata isiniin janjaraqee dalaysiifateeti numaatu dalagaa tana keessatti bireedduun faan hoggii gabbatti gannaa ergaa jeejan gaara kana keessatti firaasha afaaf seete khalloo afaaf seete miciyyoo oromoo buskuta tana dhagarratti jala qabeeti gubbarra gattaa ijaanya ilme haadha rawkun sigale dhagarratti intala oromoo gudeedisi dhagaa caccabaa kanarratti maaliif hudduun isaa ifi ozool dhagaa kanarra taa'u sibiila taate waa takka dhagaa miti yoo mizmaara gubbaa keessillee hudduun isaan dhageessu sigale itti taphata siin jedhe ilmaan oromoo kanatti sigale tagaa akka nama qabduu ta xiqqoo akka aqlee qabduu suuta jetteeti madaamii tana rafiftee arabni hoggii ruuza quufe yoo xiyyitii gubbadha yootee hunda ga'u jan sigale ni rafanii siin jedhe sigale warri araba beeku barqar jan sigale araba kana eega ruuzaa fi lukkuu tanatti guurtee rafiftee bootu suuta jettee shiruu jettee takka aqlee qabduu jalaa baddi siin jedhe amma nama miiqaatu yaa sheekha dalagee isaanii baankiin naqu jira haati garuu biyya birooti baadiyyaa teessi wayi intalti tiyya yaa rabbi chirra naa baasi yaa rabbi bishaan irra hin baane yaa rabbi yaman hin da'ine yaa rabbi bakka deemtuuf hin da'ine jettee haati miskiintitti sigale ichi wayi waatti siin jedhan ichi wayi waatti siin jedhan yaa jira bargara jabina ummata kanaa gara qushaashummaa ummata kanaa bar akkanumatti waan duula kana rabbannee isiniif fakkaate bar qorannee halkanii guyyaa qorannee waan kan numaatu maal siin jaan bar wanni miidiyaa irratti ol bahu jirutu yaa sheekha wanni viidiyoo janii ijoolleen muka wal keessa maal wal gootu miitirkishoo wal gootu bartuun balaa qacacaa bari siin jaan akkamin namni kana haduu dafaa janii isiniif koflannuun jaan maaliif nama bira ta'anii qaama kana guuturraa ciranii nyaachisan fa'aa jira siin dhugatti idaar lubbumaaf rabbi bilisummaan hundite hoggiin akka amala jara kanaa laale waan takka na dhaga'ama dhugaa rabbii akka maafiyaan biyya keessaa oromoo godhu jirtuu fi su'uudii arabiyaa wal godhu jirtu tana hoggiin laale no ganaadha sigale ganaa sanubar roorroo namma haasa'u kana cinqii namma haasa'u kana oromollee ta'ee bar
Oromoon Arsii Harargirra godhutti jirtu beekamu. Sanuu ilmuma gandaatu intala wajjin daansii taphachaa guddatan. Intala abaluu Abraahim maarree jee lakkaawee ganda isaanii gosa isaanii hidda isaanii beeku talaysiifata siin jedhan gara jabina isaanii. Yoo isin dalaguu didde akka buuticha faqa siin jedhan buleessu. Sigal. Bar Oromoon silaa wallomma dhufee Harargee dalaysiifate yaa Oromollee ta'u yaaboo amala keenyan beeku haga nuti gaariin beenu minaamin wajjin guddannee wajjii maarreen taanee jenna sigal. Barka wajji daansii taphachaa guddatan ka wajjin ganda tokko turan kanaatu akkasitti dalaysiifata siin jedhan akka harreetti. Kana haatichi dawwalte yaa maarree yaa ilma maarree yaa boon talatiyya gannaadhii sigaasii harkaa qaba jedhanii jettuun sigale. Kanaatu akkasitti dalaysiifata siin jedhan gara jabina uummata kanaa. So kana hunda eega qorannee xumurre booda wanni kun gartee maafiyaan tun Oromoo keessaa bahu qabdi qajuurra gahamee jechuudha. Qoreen jiddu galeessaa mari'atteeti. Wanni kun Oromoo keessaa bahu qabdi. Abaluu gaddeebi'eeti ijoollee maxxansee meetirqishoo maxxansee maarroo maxxansee olola opiidiyoon ooftu kanaa fi faarsee bulaan oofu kana lagannee fadhiidoo haga isiin geessu kabalaniif irraa dhoorkanii jiran. So kana sagaraa ummata sagaraa keessa jiru kana sagaraa keessa gaddeebineeti kabalu jirra jechuudha. Kanarratti ummanni Oromoo baatanii nu gargaaruu keessaniif keessaa fi alaan sheekotiin beekaa fi wallaala wanni kun beemagan aadaaf safuu keenyaa cabe ama sadi kadhachuu turre sigale. Sheekin kadhatee qeensiin kadhatee beekaan kadhatee wallaalaan kadhatee dadhabee namni hundinuu hijaab jee hafuura miidiyuu maalaalu jibbee aboo rabbiin baga isinitti gabbaase dhukkeerraa kaasaa jedhaniiti jawweedhaaf giriinlaayitii kannanii waan namni akkasitti dadhabisanii Jaawar Mahammad guyya sadi qofa keessatti in 3 day sigale. Gaarri cubbuu hiddan qabuu jedhan sigale. 3 day guyya sadi qofatti daaraa godhe jechuudha. Sangubbarraan ammaa hoggii wanti hoolayyiin asirra tetteessu tagartee foon malee sammuu hin qabnetu tagartee lukkuu arabaatiin foon baafte sammuu hin qabnetu kunoo asumaa laayifii marru jirra jaawarumaan hin goone marreenumaan hin geenye jechuu jirti. It's okay. Walli si yeroodhaaf. Yeroon ati boochu fagoo miti. Laal yeroon ati boochu fagoo miti. Dursa maarkisiin maratee jira leenci. Sigale. Bakka takka dirooyiniin hoggii rukutuu deemu saatalaayitiin laalta dura. Osoon hin rukunne osoo waa takka hin goone dura ni laaltaa jechuudha. Eega laalte booda bakka sanitti marattaa jechuudha. Bakka san diinni jiraa jetteeti serkool jettiin faranjiin akkatti gartaami akkasitti itti martaa jechuudha. Dura isin laalee leenci isin laalee jira. Erga isin laalee booda isin maru jiraa jechuudha. Abaluu badii qaba lakkaa'u jira. Isin maru jiraa jechuudha. Dirooyiniin hin dhukaafamne beekamu silaalu jira ganaa. Sigale. Dirooyiniin ganaan dhukaafamne beekamu silaalu jira. Sigale. Gaafachii dhuka'ee gaafa si kana ati gartee Nabi Muhammad irraanfattee Jiisasiin shaadaa qabattu. You will see. Arkuuf teesse. Biyyaas ta'e Suudii keessaas ta'e biyya alaatiis ta'e looyarri sirra qophaawaa jira. Evidensiin ta'e takka takkaan haasoyni kee sassaabamaa jira. Sigale. Wanni beekee heeraatuun akka afaaniin iyyan kanaame qindeeffachuu si barbaachisa. Keessattuu biyya alaa kanatti sirri qindeeffachuu si barbaachisa jechuudha. Qindeeffachaa jiran. Wanni kun
erga saabaa'oon harkaa kufte pooyintii reefu isin hin jeen irraanfatina eega saabaa'oon duraan qabsoo Oromoorraa abdii nama murachiiftu injifannoo kijibaa himtee injifannoo cululuqaadhaan gartee uummata Oromoo abdii murachiisaa turte eega damasaste booda warra hudduu muka ol kaa'u kana qopheeffatanii jechuudha. Wanni kun waan mootummaarraa as ka'e isin jeetiin jira. Sigale. Akka Oromoon tokkummaan qabaanne akka Oromumaatu kana wal godha. Eesaayin Oromoo ta'e. Akka ati Oromummaa kee jibbitu akka ati eenyummaa kee jibbitu akka ati if jibbitu dhugatti nama afaan tokko dubbatu afaan tokko miti nama amantii tokko qabuutu akkana wal godhaa jettee haga ati gartee namummaa kee if jibbite ijoolleen Moroonoo jaartee bir amma waan Moroonoo jaamu kana siyaasaa keessa waan fooyyessite fakkaate hagam takka akka namni if jibbee Oromoo tanarraa achi bahee nama biroo ta'uu fedhe hagas takka geessee Oromoo duraan itti baqatan akkarraa baqatan gootee jechuu hojiin tun wanni Oromoo walirra dalagu jirtu wanni gaara keessa namni wal godhu jiru wanni gartee namni horee walirraa bu'u jiru tun Oromoo hangas takka Oromummaa abbootiin kiyyaa fi lafee fi dhiigaan fidan sigale yaa rabbi isaanin Oromoo ta'e nama jechisiifte siyaasaa fooyyeense wanni kun baay'inni guutuun abbootii qabeenyaatiin itti fanditameeti deeninnatiin itti fanditameeti amma goota gaara mul'ataa siin jedha gaara mul'ataa san rakkoo gaara mul'ataa san hin dubbatu inni maal godhani beeyta akka ati itti arsii wajji wal jibbitu si karaa bar arsiin akkana nu gootee bar wallagga akkana nu gootee ifi waajjira qabattee bar walloo akkana nu gootee bar maareen akkana kana siihaa silaa osoo goota gaara mul'ataa ta'e dursa maal dubbatanii beeyta karaa gaara mul'ataa san dubbata ka osoo nama hurgufuu ilmoo namarraa baasu san ni beeyta buufata fayyaa hagam takka gaarri mul'ataa qaba dubbata dhageeffadhu buufata fayyaa ummanni keenya bar osoon asirra baadhatanii wasaasaa yaa'aniitiin karatti deeytuun du'aa jirti ganda keenyatti ganda andaladeetti osoo ambulaansiin qabnu karaa daandiin qabnu sigale buufata fayyaa gaariin qabnu doktara gaariin qabnu sigale bulchiinsa gaariin qabnu ni jiraame tajaajilli hawaasaa du'aadha jechuudha fakkeenyaaf amma gaarummaa ganduma kiyyarraa hin seeqaa goota gaara mul'ataa jira bireedduu gaara mul'ataa ifiin jetti bari yoo viidiyoon sitti as baate sheeyxaanaaf baqataa beekamu sigale maqaan isii bireedduu gaara mul'ataa jira haayamee bireedduu gaara mul'ataa tan dhageeffanna nuti laal warri gaara mul'ataa Harargeen nawarra ofitti hin deemnu maarra ofitti hin deemnu garuu gandi dhalootas bishaan dhugaatiin qabu beekamu amma waan ganda kiyyatee fi fakkeenya fudhadha malee guutuun arsiin wallaggi Harargeen lixaa Harargeen baa rakkoon anaasa'utuun tokkumaa beekamu bireedduu carcarii fi hin jetteeti carcar keessa karaa manni buufata fayyaa hin jiru zigala bireedaa Shaashamannee fi hin jaabar warri Shaashamannee immoo gibiraan gadarfameeti sigale karatti yaa wallaalee milishaan kun mana taa'eeti gartee manarra deemee cafaqa inni goota Shaashamannee fi hin jaabar Shaashamanneef wanni inni godhu hin jiru akka nama Shaashamanneef sagalee ta'u akka tokkummaan sagaleen taane sagalee tana ukkaamsaa jira beekamu zigala innimma diida goota Shaashamannee osoo hin taane diina Shaashamanneeti innimma goota gaara mul'ataa osoo hin taane diina gaara mul'ataati jechuudha innimma goota gartee Harargee lixaa osoo hin taane diina Harargee lixaati jechuudha goota maarree mitirkishoo miilliyyo je'ee gartee ka Oromoo adda hiru kun sigale inni faayidaa isaatiif godha malee ummata kanaa yaaddeetii miti ummata kanaaf yaadee takka yaaddeetii miti jechuudha osoo ummata san guutuu gurguranii keessa sii keenya jedhanii hagamin naa gurgurtan illee gaafatu gurguru aadaa faanaan dhaqqabaa malee ummatuma gaara mul'ataa sanu aboo gurgurreeti bar ummata gaara mul'ataa kana guutuu gurgurreeti keessa sii kaa'u yaanaa
osoo jaanii gaara yaman keessatti itti dawwalan yaaboo meeqa gurgurtanii irraan baatu gurguru aadaa faanaan dhaqqaba haguma isaan baanii gurgura jaansan gatilleen kirikirina nama hagas takka dantaa ta'e hin qabneetu maqaa keetiin naggadee gosa keetiin naggadee eenyummaa keetiin naggadee tokkummaa gartee ati dhiigaaf lafee hin fidatte kana seerkaa balleessu jira tanaafi lafaa kaanee jechuudha. Tanaaf lafaa kaaneeti saaxilu jira jechuudha. Amma yeroo saaxilaati. Tarkaanfiin itti aanti 100%. Imbaasiin Itoophiyaa naa galatoomtu warri dheengaddaa duraan jawwee jee gartee deeggartoota jawwee kan akka isa jala deemanii koppiliin kisheer vaayiraalii mana isaa baasaniif godhuu ture. Jawween itti lafaa kaanaan hayi nuti abbichuu keenya barbaannaa maarree barbaannaa jedhaniiti oriyani faarsee bulaanis fakkeessullee haa taatu yakka dalaydeen nu bira galtaa beeyi magan jedhaniiti firraariya yakkamaan bakka hin qabu jechuudha. Tanaafi sheekkaabbutu maal jedha yakkamaan gootaas gosaas gandaas hin qabu si galee yakkamaa manni goonni isaa gootummaan isaa gosti isaa mana hidhaati adabbiidha mana murtiiti ziga tanaafinan yeroo hunda wanni nan akkana juuf tanaafi jechuudha. So kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jira kanarratti warri informationaan haga ammaa nu gargaaraa jirtan baay'ee takka galatoomaadha. Kun itti fufa wanni biyya arabaatun haga nama gartee wal shawwadee qaama saalaa walirraa waraabee shamarran keenyarraa maallaqa nyaachuu jiru oliinsi baasaa oliinsi darbaa yoo maallaqa hangana erguu baatte oliinsi baasaa haga ju'utti qabsoon teenya deemti lubburraa haga huddutti jechuudha. Huddurraa haga lubbutti lubburraa haga huddutti jaa kitaabul jism si gala. Maaliif nuti faayidaa isinirraa arkanne maal isinirraa arkanne koppiliinki nuu godhaa jennee sheer nuu godhaa jennee leenca nuu darbaa jennee isin rakkifne. Isin jiraadhaa haadha teessanii leenca darbaa isiniin jechaa jirra. Haadha teessan ta kophee isiin lafaan deemtu hin qabne san namni gartee qaama saala keetii waraabee kanaan bajaaj adaama sirraan bitatanii abadan kana hummaa fi haadha kana dhukkeessi wajjirraa kaafnaa dantaateetiif si lolaa jirraa jechuudha. Dantaatii tana jala bu'atee okkotee beelaa abbaa jala tuqataa jetti Oromoo. Maanaan ayatoota kana okkotee yoon beekne distii midhaan itti bilcheessan tana kabeeleetu gartee qoraan jalatti akka ibiddi dafee bilcheessuuf jala guurataa jiran. Sigale. Amma waan deddeemaa jira. Jaawar Muhammad Harargee qofa poosti godhee Maarree qofa poosti godhee Miitirkishoo qofa poosti godhee Milliyyoo poosti godhee siin jechaa jiran. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Sigale. Bakka yakkamaan jiru bakki miilli Jaawar hanqateen jiru. Yakka dalageetiin huraa galaan jala baqaddaa. Yakka dalageetiin afran qalloo jala baqaddaa. Yakka dalageetiin maal jala baqaddaa. Ayichile madeero. Huraa galaan sinirga. Huraa galaan ummata qulqulluudha. Afran qalloo ummata qulqulluudha. Sigale. Yakka gartee mataa keetiif dalaydi dhimma keetiif dalaydi malee wanni ati gartee gosa keessaa baate maal keessaa baate isaanuu dhaga'uu diddee jechuudha. Yaa ilma keenya dhaabbadhu yaa intala teenya dhaabbadhu janiiti kadhatanii si daddabanii jechuudha isaan. Kadhatanii si daddabanii arra rabbiin jabaa si finna kunoo laal sheekii shariif ba'e alhamdulillah jechuudha jira. Sheekii shariif ba'eeti alhamdulillah jechuudha jira. Saniifuu uummanni keenya wanni gartee ijoollee biyya Arabaatii irraa dhufte tun dubbii gaffagooti. Laas uummanni Oromoo irra guddaan keessattuu diyaaspooraan faan waan biyya Arabaa tana ni tuffattan. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa tanallee ni tuffattan si galee. Wanni tuffatamuu hin qabne ijoollee biyya Arabaati ani isiniif hin himu. Isiniin galu si galee. Hayyoonni keenya Ka'arraa alaabaa tolchee afaan Oromoo diriirsee kun biyya Arabaa tana ta'anii godhan si galee. Biyya Arabaa tana siyaasaan biyya Arabaa tanarraa deemtu siyaasaa fooyyee miti. Siyaasaa sillee balleessitu takkaata sillee tolchitu jechuudha.
yoo qabachuu beeyte si tolchiti yoo qabachuun beeni si balleessiti jechuudha. Saniifuu waan kana tuffattanii gartee hayyoonninis kanneen horii gurguree biyyaa bahee dhiisaan irraa sheekaa butaatu horii gurguree biyyaa bahee yaa'anii jettanii adeeroo kun bar itti gaafatamummaan beeku namni kun haga qaalee bar ummata dhagarra taa'ee Jawaar Mohaammed arrabsu bar Jawaar Mohaammed kun haga inni qaaliin beeku mana barnoota inni itti barate hin beeku sigalee Universitii Jawaar Mohaammed irraa fixetun gatii isiin qabdu maal akka taate addunyaa irratti inni irraa cufaadha sigalee inni Jawaar Mohaammed ta'uma maqaa isaa Facebook irratti dubbise nama akkanaati namni ati firraa eetu namni gatii ta'e beeku bar sin ajjeesu si hidheefa si gorsee minaamin si jeega siriis bar kun sirraa kutaa bar sigalee osoo ammaa fuudhanii sheekka abbutaa kana fuudhanii gaara keessa nageessanii sigalee sheekka abbutaa kun hagam takka qaaliin beekan matumanarraa kutuu malee kan ummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Ana amma duraan isiniin jee akkuma beekaa keenyarra duullu wallaalaa keenyarratti duuluu qabnaa guyyaan ani isiniin jee barreessee yaadatta. Sheeka wallaalummaa maalirraa irra duulla jechuu turtan gaafas. Sigalee maalirraa irra duultan jechuudha. Kanummaan ati firraa eeguu qabdu wallaalaa kana. Gatii namaan beeku sigalee. Namni kun hagam takka qaaliin beeku. Namni kun yoo du'e gartee maal fayyadan beeku. Amma fakkeenyaaf piippiin amma gatii namaan beektu maaliif? Mee Hacaaluu ajjeefte luukme Hacaaluu du'eemi. Hacaaluun duunsan saba hangam takka miidhe mee laali. Arra hawwisoo piippii bakka san qabatee jechuudha. Warra saba quban qabne warra sabni du'uus dhiisuus irran kaayyanne numaatu faana nagayaa jee saba kanarra wallisu. Sigal kanaatu as ba'e jechuudha. Saniifuu wallaalaan gartee gatii namaa hin beeku. Kanummaan ati gartee wallaalarraa uummatarraa eeguu qabdu wallaalaa kanaa jechuudha. Wallaalaa gartee beekumsa malee beekamtee harkate kana jechuudha. Kanatti uummatarraa eeguu qabdu. Saniifuu wanni tu waan laayyoon laalamtee tuffatamtu waan hin taaneef teenyee mari'annee itti kaa'amte. Wanni biyya Arabaan tuqamnee jechaa jira uummanni dhuganuuf gala. Wanni biyya Arabaan tuqamne cubbuun uummata kanarratti hojjetamtu uummanni kun walirratti hojjetu sadarkaa gartee gurraanuu dhaga'uu si jibbisiisu. Dhugatti Oromoo maatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta. Lammummatti jabbireedduu tanaatu cubbuu kanaa walirratti hojjeta jettee sadarkaa ati gartee gurri keetu sammuu teedhiisi gurri keetu waan san dhageeffachurra yaa rabboozuu waan kana dhagahuu baadhee sadarkaa jetturra waan gahamuu namni biyya Arabaa kanarra walitti dalaga. Biyya alaa kanaas walumarra dalagaa beeki garuu biyya alaa kanatti maaliif walirratti hin dalagne seeraa jira. Biyya Arabaa kanarratti seerri isaaniitis amma fakkeenyaaf intala Oromoo takkarra yoo yakki dalagame dhayxee himachuudhaaf waraqaan qabdu. Takka gurbaa Oromoo tokkorra yoo yakki dalagame gurbaan sun dhaqee intala Oromoo tana himachuudhaaf waraqaan qabu jechuudha. Kanaafi yakki babal'ate malee amma biyya tana yoo rakkinni sirra dhufee deemtee himachuu dandeessaa waraqaa qabdaa. Haganumaaf wayya malee waan isinirra wayyaatiin qabanii beekadhu. Waan isinirra wayyaan qaban si galee. Akka namni isin qofa homatu isinitti hin fakkaatin si galee. Hundinuu tokkuma ifiifuu isin turre jira. Saniifuu yakkamaa baaftanii qulqulleessitanii kennuun eenyu caalaa isin fayyada jechuudha. Amma ummannummaan keenya ka Itoophiyaa wajjin biyya takka qabnu ka Amaaraa kun Oromoon ifiifuu mata walirraa murtii. Maal dheengadda fannootu gartee mataa muree Oromoo gartee mukaddiree deemaan jettee min jaaniiti gartee afaan Amaaraatiin hedduu haasawan si galee. Hedduu haasa'u jiranii jechuudha. Waan ifi walirra goonu sirni Minilik fidee hudduu Oromoo ni kabaja Minilik. Mukattiin keenya beekadhu.
mataa Oromoo garuu wanni mureef ni sodaataa fi mataa mure mataa kana waan yaadan jee mataa mure malee harmi Oromootis wanni murameef goototaatu kana luugeena guddata jee sodaa mure malee akka isin gartee wal tuffachuu wal xiqqeessuu wal gabbuusuu murtan kanaa miti diinni keenya nu sodaata arra diinni keenya garuu dhaabbatee laalee idaan ummanni kun ummata akkanaati inuun jechuu jira afaan beekanitti hiikkatanii waan isin laayif irra fiddanii waliin gootan tana afaan Oromootti hiikkatanii kana hunda biyya Arabaa tana ka jiru Tigree jira Amaaraa jira Amaaraa fi Tigreen gaafa loloo Tigraay san akka wal godhan ni yaadattanii waan bineensi walirratti hin dalayne walirratti dalaganii isaanii gaara Yaman keessa wal qabee kas wal godhu gartee mee arkite Tigree fi Amaaraa gaara Yaman keessatti viidiyoo wal waraabaa biyya Arabaa keessatti viidiyoo wal waraabaa akkas wal godhu biyyatti Amaaraa irratti kana gootan Tigraayitti kana gootan jee isaanii akkas wal godhu gartanii isinii waan irra wal dhaben beeyne isinii takkaa hijaa wal godheen beeyne isinii takkaa akka Tigree fi Amaarri wal godhe san wal godheen beeyneetu diina walitti ta'anii akkas wal godhan osoo biyyatti namni Harargee fi namni tokko akkas naannoon tokko akkas wal godheefa fiddanii jiraa wal gubdanii jechuudha mee laala ummatuma ollaa keessan sigal Gaambeellaatu Suudii deemu jira Afaarii Suudii deemu jira isaanii dhaabee intala Afaar qullaa dhaabee isaanii viidiyoo waraabu gartee qullaan tara Amaaraa Amaarticha asirra poosti godhu gartee qullaan tara Tigree asirra poosti gootu gartee keessattuu ummatuma keenya ka amantii muslimaa himatu kana karakkoo qabu Even ijoolleen Oromoo ta Kiristaanallee nagaa qabdi. Nuti Shawaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Wallaggaa hudduu muka nama kaa'u takka Rabbi nu garsiisu. Goggog boo qaanfadhaa namni isin taajjabeef qaanfadhaa. Sanuu akka waan mataa qabdu mataa maraa dhuftee bakka silaa miidiyaarraa dhokachuu qabdu qaanoytu akka gootadhaa datti bara. Akka gootadhaa datti. Mee sirra naftanyaa maarree naftanyaa jetta yoo dhiira taate deemiti nama biroo akkas godhi. Dhiirummaa yoo qabaate. Miskiina obboleessa keetii kan nyaateetu garaan dhugin. Aboo ozoon nan qalle dura yaaboo bishaan nakkenna nyaata nakkenna kajoo ka garaa beela ka qaamni isaa kunuu kanatti laa kunuu addaati. Kana fidee arsiidha jee ka arsii tanaa maalummaa irraan beeyi. Kana fidee Harargeedha jee ka Harargee tana maalummaa siitu irraan beeyi. Kana wallo jee fidee sii galee miskiinticha kana qallaa. Ka wallo tana maalummaa isaatu irraan beeyi. Fidee achitti halaalchise duratti. Mee if qaanfadhaa namni isin taajjabe addunyaan guutuun isin taajjabde even Arabni keessa jirtan kunillee isin ifatee jira. Suudi Arabiyaa wallahi billahi biyya Arabaa isin hin beeytan malee osoo beeytanii biyya Arabaa dahabaan siidaa jaaruuf qabdan biyya keessatti. Aboo nama kophee kaayyachuu hin qabne nama huccuu jijjiirrachuu hin dandeenye meeqaa Suudii dhaqee dalagatee huccuu jijjiirrate. Biitikka Suudi Arabiyaa ummata keenya dandeesse ni jirti dhugatti. Biitikka Yaman ummata keenya dandeesse ni jirti. Ati namni salaam alaykum siin jenneetu Suudi Arabiyaa dhaqee dalagatee qorqorroo jaarratee mana bareedaa jaarratee bar gosti tee assalaam alaykum siin jette gosa kanarra jettu kun si gale jinniin sitti haa gootu. Maarre Harargee kanatti jettu kun Harargeen dhalachuu keetuun beeytu bar. Suudi Arabiyaa tanaatu bar akka ati dalagattu dalagaa si uumte biyya akka keessa dalagattu biyya akka keessa jireenya kee jijjiirtu kabaju qabdaa bari fiise osoo beeyte wallaala nin beeyne malee ati akka obboleessi kee haafelleen ummata kabajaa qabu jedhanii dhufee dalagatu biyya tanaafuu kabajaa kennuu qabdaa barati. Ati gartee
gaafa biyyaa dhuftu ajaa namni funyaan qabatee si bira kutuutu arra makiinaa keessa hoggii teessu anamma akkaan dur keessa jiruuf amma Ameerikaan natti jannata as dhufeetiin jijjiiramee jechuudha kabajaan kennaafi jechuudha Ameerikaa fi uummata Ameerikaatiif illee sigal si kophee jijjiirratu hin qabneetu dhufee Suudii Arabiyaa dhufee foon namaa baasee lafee namaa baasee huccuun namni uffatee nama fakkaate sigal kaduraan cittoo ofirraa hooqaa ganda keessa deemu kaduraayyoonii fi laaqana nyaate hiraata shawwadee rafu sigal biyya akkasii keessa dalaydu bar kabajaa godhu qabda ifiifuu kabajaatti godhu qabda bar beeyta akkasii biyya akkasii chaansii si uumte biyya akkasii dalagaa si uumte hiree si gartee sirraa jireenya jijjiirte kabajaa keessatti uumu qabda malee yakka keessa dalayde akka uummanni biyya sanillee mootummaan biyya sanillee uummata kee jibbu godhuun qabdu jechuudha uummata Itoophiyaa jedhamu jibbullee godhuun qabdu jechuudha mee dhaabbaddaa ilaala rabbi sinaa qajeelchu wallaalaan quufes laa'u rabbiin aboo jaajani haganumaan isiniin jechuu dhufe sagantaatti aantu yoo rabbi janga wali jechaanu jabaaddaa informeeshina qabdan asirga miidiyaa keenya kanaas shinnigaa shawjaa liinkii asirra isinii kaa'e gabboo aatii gartee subscribe godha harka keessan fayyaa harkatu tokkummaa keessan jabeeffadhaa tokkummaa wanni caaleen jirtu kan isin injifattan heddumina ozoon hin taane tokkummaani Tigreen irraa kan sodaatamu jirtuuf Tigreen diinagdee harkaan qabne waa takka harkaan qabne wanni sodaatamtuuf waan tokkummaa qabduufi jechuudha wanni abiyyi dhaqeetti hin buuneef arra Oromoon tokkummaa waan hin qabneef wallaggi dhumaa jirti jechuudha giddaa ayyaanatti gartee namoota dhume arkitanii jirtanii jechuudha angarguute nama dhume arkitanii jirtanii jechuudha dhimuma tana keessa amma kaleessa narsii warra nama deessisu kana gartee warra qalama malee waa takka qawwee harkaan qabne diinni manarra deemee mataa keessa dadhabu jira jechuudha kana hunda maaliif naannoon Oromiyaa guddina kana qabdamaa saaxilamte waan tokkummaa hin qabneef tokkummaa keessan jabeeffadhaa hayyuu keessan dhageeffadhaa rabbii keessan abbadaa nagaan nu jiraadhaa baay'ee isin jaalannaa isin kabanya yoo balleessinee wallaalaani yoo tolchinees beekumsa keessaniin kan isin irraa baranneen nagatti